akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Boolee fi bilisummaa lafaa jiru ambiraan kee addaa wayii irratti jedha deeni akka waan qursiin qopheessinee wayiitti waan biraa fidaa fi na wajjin tura. Yeroo Maali kun biqil? Kursi ganamaa? Avocado dan burtukaana kursi ganamaa? Akkamatti nyaannamoo? wajji batu. Yesus. Wajji batu dinnicha? Warra jetta dinnicha sitti fakkaate moo maal goonee quncifanna kan? Kanuma qopheessite kanuma kursi ganamaati moo kun? Maal jechuudha? Avocaadoon illee bareeduudha rakkoon qabu. Hojjettee finne Kursi ganamaa maal? moo akkama tokko qabannee Isa miti qoy. Kursi ganamaa maal hojjete? Amala jedhutti kana nyaata. Amma sa'aatiin meeqa ta'e? Hojii bilbil. Amma sa'aatii sadii tammana hojjetutti kana nyaadha jettamoo eessa turte? Rafaa turte moo eessa turte? Amma sa'aatii sadii bar. Deemuu fi bar. Ani fatillee mana ollaa deemuu fi bar. Namni akkamitti kana nyaata? jechuun kanuma qofaa cireen moo jechuun Qopheessinee Ibsaabbi. kanuma qofa ciree nyaanna? Rakkoon qabu. rakkoo qabu jedhina yeroo hunda rakkoo qaba malee kan amma Waliin nyaatama akkamatti garuu daabboon illee daabboon ishee yoo ganama irra turte moo eessa turte? Gana achi deemtee daabboon hin bittu na gaafattee daabboo bittee kana mijeessitee ammas taanaan maal sirreessina waan inni sirreessina jiru. Kana immoo maal qabna? Maal qabna qabu? Sin ajaa'ibu kun maal ittiin qabna kanaan kana maa fiddi? Waa maraa jetta sanuu kana deemaa baqafataa qoy dhiisi ati atama qoosa jirta bar atama qoosa jirtani garuu amma namni billaa sanamni foon muru billaa sa kana dirasii moo itoo ammoo kanarraan baasii kun kanarraan baasin akkanatti lubbuu qaba irraa baafattu sanuu moo ittiin baqafannaa kanuma nyaachuun wajjin teessee Harati nyaatu malee maal kana maal gootee kana maal goonee nyaanna. Dabboo wayillee jiru biqiltuu akkanumatti nyaannu. Namni lafa ganamaatti natti bishaan immoo maal uqichire? Bishaan maal uqichi? Kanneen nyaanna kaasallee. Waan nyaata dargatee tuni gadi nyaanna. Garuu maal taatee garuu? Xiqqoo ishiin qorraan nuti firiijii keessaa dhufu fakkaata. Garaa duubatti akkami. Mucaa Waan jedhu laalu biqiltuu akkamitti ilaalte. Dhiisi akkama dhiisi kaayi jirurraa deemu. Kaayi deemi jechuudha. Maalan dhiisaa? Biqiltuu dhiisiiti asumti ta'eeti. Qoy namni akkamitti ganama waan hin dubbadhu wallaale waan dubbadhu sammuu keessallee dhufu. Waan hin dubbadhu wallaale. Billaa laallan kasangaadhaan qalan. Akkatti fiduu yoo wallaalte nan gaafattu. Ciree akka maal akka hojjetutti hin jirtu. Itti mee halkan inni itti beeku boo halkan qopheeffadhu guliin jedhee ganama ka'eetii waan akkanaa qopheessiti ganama bariidhaan sa'aatii 2 guutiin deemaa nyaatee adeemu bunallee qopheessi cireellee qopheessi jedhee sanuuyyuu immoo kan sangaadhaan qalamu kan maalitti godhamee nama kana maalitti godhu aduu xixiqqaan mana keessa jiru aduu xixiqqaan fidduu oolti mumuriiti nyaata. Babbaqattee burtukaana kana tuuttanna. Cireen keenya kan isuma ta'u. Burtukaana immoo garaa duwwaatti maal godhu garaa nama dhukkubsa garaa nama ciniinsa maal gochuun nyaadhani. Maal garaa. Kanuma mucaa kanuma aduusa kana aduun inni kuusaa balleessu siin jedhu. Aduusa kana irratti godhan. Kanuma bakka namatti akkanatti baaftee loomii itti nattee mijeessitee daabboo gadi deemtee bittee hin dhiyeessitu. Eessa turte amma sa'aatii sadiitti mana ture. Ana kanumatti nyaata. Oo mana turte qursiin qopheessi dhiisi nyaatiniiti. Oo mana turte qursiin qopheessitu
maal taate akka nuti ni jira boon nuti ni jira yookaan deebisi yookaan akka maal nyaata abukaadoo akkatti nyaatamu ganama daaboo deebiin annan nyaata kanatti oi fuudhi balleessi asi fuudhi balleessi asi Lala, Frankie. Frankie kan maali? Frankie nu goota Koo taa'imees Frankie nyaata achi dhufsitee gara Frankie nu goota ajaa'iba biqiltuun gudii nu goote yooma isaa sii dhufe kun hin jedhan akkamitti Aannan dhuguma kana hojjetee kaameraa achi dhuffattee asitti Frankie nu goota jechuudha billaas horii dhanqaladas keessee nyaata dhuguma achi Frankie dhufsitee dhuguma Frankie inuma si ajjeesa otoo dhugu Frankie ta'uu baay'ee maal ajjeetu inuma si ajjeesa si mijate garuu Frankie keeti si mijate inuman si ajjeesaa miti inuma si ajjeesa bilisummaan innaa hojii deeme inuma si ajjeesa jedheen keessaa kootti qopheeffadhe doo'aa waan ishiin goote doo'aa billaa ishiin goote kan itti agarsiifadhu sitoo waraabe billaa isa fidde mulu itti agarsiise waan fidde mulu waan fuudhii maqaa deebisi kana ani billuu kan haa ta'u rakkoon gabaataa basumatti dhiise deebisee kutaa irraa bakka qursiyaa kana qursii bareedaa ruuzii fi eewwa ajaa'ibaa hojjetteetu gana Frankie nurratti Frankie immoo ishee kuban qabnu innillee deemuudhaaf ariifata galatoon biqiltuu dhugaa cireellee bareedan hojjette eessaa ishee dhufe garuu ganamaan Asuman haadha. ajaa'iba mee nyaata kee kana qammamnee ilaallame biqiltuu sitti garagalee wantoota Frankie egaa daawwattoota keenya waan biraa waan hin jedhu hin qabu akkuma argitanii Frankie ijajummaa guddoo of keessaa qabu Frankie nurratti hojjettee nuyi quba hin qabnu inni illee deemuudhaaf ariifataa qursii ganamaa nyaatee buna dhugee adeemu jedhee akkan itti dhaabee bulee garuu immoo isheen ganamaan kaatee abukaadoo burtukaana billaas sangaadhaan qalan fiddee dudura keessee nirri fadheesi waan dubbadhullee daballaachisee garuu mijatee fi milkaa'ee fi viidiyoo kana laayikii godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedhaa gama keenyaan baay'ee qursii keenyallee nyaachaa jirraa bunillee qopheessa jettee bunallee hin dhugnaa isin jaalannaa baay'ee fayyaa ta'a